Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya har'as hayyuu Oromoo tokko qabannee dhiyaanirraa keessummaan keenyaarraa Piroofeesar Asfaw Bayyanaati jedhamu. Piroofeesar Asfaw Bayyanaan Saandiyaagoo Steet Yuunivarsiitiitti barsiisaadha. Akkasumas boordii OMN warra jalqabaa keessaa tokko turanii. Gara biraatiin immoo dargaggummaa isaaniitii eegalee qabsoo Oromoo keessatti shoora guddaa nama qabanidha. Piroofeesar Asfaw baga nagaan dhuftan. Baga nagaan na eegdani galatoomee Piroofeesar. Gaariidha. Akkuma ani ibsee Piroofeesar har'a waa'ee qabsoo Oromootii walumaa galatti haasa'uuf deemna. Dhimmoota biraas ni kaafna. Egaa dargaggummaa keessan eegaltanii qabsoo Oromoo keessatti hirmaattanii kanaaf mee yeroo ammaa kanatti egaas geenye qabsoon Oromoo yeroo ammaa kana sadarkaa maalirra jira jettu akka keessanitti? Amma sirra deebi'ee galatoomee naaf eeruu keetii fi amma eessa jirraan kun mataa nama baay'ee keessa deddeemti. Jabana tokkodhaa Emperoriin Roomaa tokko bakka biraattis kana kaaseera waraana bane. Waraana eenyu irratti bane seetaa galaana irratti bane bishaan irratti bane. Wattadaroota isaa kaaseeti uffatanii eeboo isaanii madfii isaanii qabatanii galaana amma Faransaay fi Ingiliz gidduu jiru kana dhaqanii galaana waraanan. Sooraan naqeeti waraanaa jedhe. Galaana kanatti tokkosanii eeboo isaanii darbatanii fi gaafa fixan mootaniittuu galagalaati elellaan funaannadhaa jedhe. Moosaaf immoo achitti siidaa Light House jedhamu kaasee achitti seenaa godhate. Namni kun nama hamaa senaatoroota yeroo sanaa akka waaqaatti anatti amanaa jedhee doorsisee niitiillee namaa fudhataa. Walii galatti waraana galaana irratti labse kana hammina isaa isa extreme deeme humnan qaba jedhee agarsiisee waaqatti of qixxeesse kana dhumarratti mo'amee ajjeesanii isa duwwaa miti zariin isaayyuu lammaffaan horiin jedhanii mucaasaa fi haadha manaasaa ajjeesanii du'a gaarii du'ee dhukkubsataadha jedhama. Kaaligulaa jedhama namni kun. Emperorii seenaa keessatti namni hundi dubbisuu danda'udha seenaan kun. Amma eessa jirra isa jetteefini kana kaasee akka Kaaligulaan galaan bishaan irratti waraana ajajedha. Saba keenya irratti nama qulqulluu nama ciisaa jiru nama namantuqne irrattidha waraanni ajajameera. Hammina Kaaligulaa wajjiniin wal qixxaachuu danda'utu saba keenya irra gahaa jira. Humni ufee humna federaalaa ofiin jedhu kuni butamee harka nafxanyaa seenee sharrii ajaa'ibaatiin waan hin facaafne haammachaa jiru waan ijoolleen keenya qeerroon keenyatti dhume haammachaa jiru. Qeerroon keenya inni waggaa meeqa irratti dararamee du'e sun immoo har'a deebi'ee bakka duraa sanattidha. Ammallee gidaraa argaa jira. Gabaabsee dhumasii deebisuudhaaf bakki har'a keessa jirru baay'ee bakka namaa yaaddessudha.
fuuldura gidiraa saba keenya duwwaa otoo hin ta'in jireenya federaalizimii fi aadaawii biyya sanaa duwwaa otoo hin ta'in biyyittii hundumtu sine akka biyyaatti itti fuftii laata kan jedhu yaaddoof shakkiin mataa keenya keessarraa chocho'ee xiqqoo irriballee nu dhabsiisuu bakka danda'e keessa jirraa gabaabsee achi jirraan siin jedha kunoo as jirraa asiin kuni bakka yaaddoo qabdudha jedheedumaan gabaabsee sii deebisa. Mee bakka yaaddessaa keessa jirra jettanii namoonni baay'eenis yeroo akkanumatti marii wajjin goonu sadarkaa yaaddessaa kana mootummoota darba wajjin walitti fidaniiti inni kun caalatti immoo yaaddessaadha kan jedhu jira tariisuma ibsuu jirtu natti fakkaata. Mee yaaddessaa yeroo jirru maaliif irraa ka'uudhaan sana jenna gara biraatiin immoo amma mootummaa wajjiniin uummanni keenya wal lolaa jira jettanii namoonni kaanis Oromoo mootummaa wajjin lola keessa jira kan jedhu mee isinoo maal jettu qabxiin kana lamaa wal qabsiisate. Loo mootummaan kuni akka mootummaa nafxanyaatti hin fudhadhaa. Akkanan ilaalutti nafxanyaan fira Oromoo ta'ee hin beeku. Akka diinaatti fudhachuun sirriidha. Ammumaa keessumaa immoo waan waggootii lamaan darbe kana keessatti godhaman yoo ilaalle. Mootummaan kun mootummaa nafxanyaati. Nafxanyaan immoo diina Oromooti. Kuni keessisaa jecha jabaa ta'uu danda'a. Garuu hojiidhaan waan argaa jirru kan. Amma ani riipoortii Amnesty International, riipoortii Human Rights dhaabboleen East Africa kan Oromoos kan hin taane kan kaasan hunda keessa lixee nama hammasit du'ee hammasitu mana hammasittu gubatee dubartoota hammasittu gudeedamee siin jechuudhaaf onneesaas yeroo sin qabu gaddasaa malee. Garuu kuni hundi yoo ta'u Oromoon reeffa ijoollee isaa lakkaa'aa jira jechaadha. Reeffa ijoollee kee lakkaa'aa yoo jirtu lakkooftee dhumaa yoo didu akkamitti Oromoon lolarra jiru jedhama. Waraanatti irratti baname. Sirna Minilikiin gooticha godhatanii sirna Minilik deebisuudhaaf Minilikiin faarsanii isa nuti jibbinee isa nuti dhiigni keenyatti danfu roorroonni kaase dubbachuun sukkaneessaa sana mee haa bulu haa qadaadamu isa darbe jennee isa dhiifne sana fuudhanii unuunillee fudhaa goota keessanii inni sin fixe kun goota keessanii goota biyya keessaniiti gaafa nuun jedhanii nutti himan akkamitti namni keenya sabni keenya lolarra hin jiru jedha maree lolatuutti labsame. Hoogganoota poolitikaa laali. Hoogganoota poolitikaa keessa harka 90% mana hidhaa jiru yoo jenne har'a dogoggoran ta'u. Ammoo kana balleessa waan jedhame hin jiru. Badiin qaban jechaadha. Kan ji'a 3, 4, 5 waggaa tokko hidhaman kumaatamaan lakkaa'amu. Hooggana gaafa hiitu beeki. Hooggana poolitikaa gaafa hiitu achi keessa sharriin jirti, dubbiin jirti jechaadha, ajandaan jirti. Maaliifi dhaabni sun akkan jiraannedha barbaaddaa jechaadha. Amma hooggana poolitikaa duwwaa miti jaarsolee kan dhageettii qaban hunda hidhani. Hoogganoota poolitikaa hunda gaafa hidhan akkaataa isaanitti psychologically, physically tortured ta'anii ba'an amma eeggadda gaafa Dr. Shiguutu ba'e isa dura fuula isaa isa booda argine duraan Kolonel Gammachuun gaafa lixee ba'e fuula isaa isa duraaf isa booda argine akkaataa isaanitti achi keessatti torture godhan gaafa laallu dhaabboleen lama jiru kan lamaa ol haa jennu garuu lama gurguddaan jiru jennee haa fudhannu mee ama 3, 4, 5 warri jedhanis nan fudhaafan lakkoon qabu lakkoofsarra. Dhaabbolee gurguddaa xiqqaate ABO'f KFO keessa liidaroonni hundi gaafa hidhamanii dhaabboleen kun lamaan hoogganoonni gaafa hidhaman dhaabboleen kun lamaan akka diinaatti fudhatamaniiru jechaadha. Kan Oromoo iddee bu'u har'a dhaabni
lama yoo jiraate dhibbarraa 80 qaba lakkoofsa barbaadde bira kaa'i jarreen kun diina godhatamanii taanaan Oromoon waan hin dalleef maali? Komaandi poostii ilaali. Waggaa meeqa karaa lixaa karaa kibbaa sana babal'ifachaa jiru. Bakkuma komaandi poostiin hin jirretti illee amma haaluma komaandi poostiidhaan bushaa jiru. Militaniin akka barbaade mana lixee mana gubaa jaartii mana wajjin itti gubu nama ajjeesanii mormaaf qaama garaa kaa'u waraabessa nyaataa. Kana hunda gaafa laaltu lola keessa jira malee lola ajaa'ibaa kan loluyyuu saba hundatu lola waraana keessa jira jechuu dandeenya. Meegaa sanumaa wal qabatee amma waanumsin dubbattan keessa mootummaan kunii mootummaa nafxanyaati mee yeroo jettani kun maaliin ibsama? Hiriyaa koo tokkotu dhiyoo kana waa'eedhuma kanaa utuu haasofnu waan tokko waan karaa saayinsiis karaa fiildii isaas irratti qorate tokko natti hime mootummaan tokko nafxanyaadha gaafa jennu nafxanyummaan isaa DNA miti dhiiga miti yaada isaati dhiigaan yoo ta'e Haile Sillaaseen Oromoo ture kan jedhan baay'ee jiru. Dhiigaan yoo ta'e Mangistuun Oromoo ture kan jedhan baay'ee jiru. Jeneraalota goobanaa fi baay'ee lakkaa'uu dandeessa kan sirna sana jalatti bulanii Oromootti galagalanii Oromoo baay'ee miidhan sana dhiigaan hin deemu sirni nafxanyaa kan aadaa Oromoo cunqursuu barbaadu, ukkaamsuu barbaadu, kan qabeenya Oromoo saamuu barbaadu. Saamee saba biraaf kennuu kan barbaadu. Kan akka Oromoon of danda'ee akkan of bushine kan godhu. Hammina saba Oromoo irratti kan yaadu hundi nafxanyaadha. Yoo barbaadde yoo Oromoodha ta'e nafxanyaa jedhiitii gantuutti dabali. Nafxanyaa ta'e kan gantuun taane jira inni amaaruma of danda'edha jechaadha. Yoo barbaadde kan isa kanaa immoo gantuutti dabalta. Malee dhiigaan miti. Yaadaan sirni sana sharri sana keessa xaxamee intarestii mataasaa ammoo seenaa keessa odeemtee ilaaltu beektaa kan Oromoo duwwaa miti waan baay'ee katabamee taa'edha waan akkas gananii dhaqanii sirna gara biraa sana sirratti ijaaran amma baay'ee kan beekame yeroo waraana isa dura World War I sana nama Awustiriyaa fi waraanni guddaan Awustiriyaa fi warra Raashiyaa gidduutti yeroo godhamu nama Awustiriyaa tokko jira. Imagine egaa Oromoo tokko dhaqeetu si gurgura jechaadha. Namni Awustiriyaa kun maqaan isaa Redl jedhama. REDL kan inni spell godhuu fi namni qoratee dubbisuu barbaade akka duukaa bu'uufi. Namni kuni iccitii jiru hunda geesseetti diina Awustiriyaatti Raashiyaatti kenna. Waggaa meeqa kennee nama meeqatu sababa sanaan du'e beektaa? Nama gantuu tokkorra gantuu Redl jedhamu kanana RADL nama tokko sababa isaatiin miliyoona walakkaa Awustiriyaadha kan du'e miidhaa guddaarratti geessise. Nama kana nama Awustiriyaati nama beekaa Awustiriyaati jettee fudhachuu hin dandeessu. Dhiiguma isaatiif jettee gantuun gantuudha. Ammoo kan Oromoo keessaas dhiigaan fudhachuun nurra hin jiru amma buruqsee dubbachuuf fira koo tokkottu buruqsaa dubbadhaa naan jedhee na gorsa. Yeroo baay'ee buruqsee dubbachuudhaaf sirni amma jiru kuni mootummaan Prime Minister Abiy sirna nafxanyaati. Meegaa sirni nafxanyaa isin jettan kuni akkuma silaa kaaftanii hidhamtoota siyaasaa kaan hoggana dhaabaa hidhuutu mul'ata. Kana biraan immoo warra kaan akka isaan hin sochoones gochuutu mul'ata. Hoggana siyaasaa Oromoo bifa kanaan miidhuumee maal inni kaayyoon guddaansaa seenaa darbe wajjin mee wal maddii qabnee yoo laalle mee seenaa darbe keessattis
Sanarraa qabaati maaliif hoggana irratti xiyyeeffachuun kan barbaachiseef jettu? Amma qabsoon Oromoo boodatti deebinee ilaalle beektaa namni baay'een qabsoon Oromoon dadhabee waggaa 40 maal fidee waggaa 20 maal fidee waggaa 2 maal fidee jedhanii gaafatu. Namni baay'ee frustrationii gaaffii sana ofitti galagashu. Ofitti galagashaniiti of komatu. Of komachuun sun mataansaa kolonializimii irraa dhufe. Bitamuu irraa dhufe. Sammuun hin bilisoomin hafuu irraa dhufe. Amma hoggana Oromoo yoo ilaalte yeroo jalqabu keessumaa ABO'n yeroo jalqabu hogganoota top ta'an warra ol aanaa warra qabsoo kana fuudhanii fagoo geessisuu danda'an. Maccaatu Lamaa keessaan si jalqaba. Namni ani baay'ee dinqisiifadhu tokko Hayilamaariyaam Gammadaa jedhama. Warra Maccaatu Lamaa dhaabe keessaati. Ammallee qeerroo baay'ee jira adaraa waaqa seenaa namicha kanaa qoradhaa. Waan keessa dabarre baruun waan fuuldura nutti dhufu arguuf nu gargaara. Hayilamaariyaam Gammadaa nama sammuu qabu nama dizaayinerii argitee qabsoo dizaayin godha. Maammoo Mazammil akkasii leadership quality General Taaddasee jarreen sadan kun otoo hin duune ta'ee waggaa 10 waggaa xiqqootti bilisummaa Oromoo fiduuf warra danda'anidha. Hayilamaariyaam Gammadaa maal godhe? Ajjeesan. Torture godhanii reebanii ajjeesan. Laal xiitiidhaan si ajjeesu waan biraa. Reebanii ajjeesan. Maammoo Mazammil akkamitti ajjeesan? Gabaa keessatti fannisanii akka ijoolleen argituuf. Fannisanii. Hin argama reeffi hin argama. Kan Jeneraal Taaddasee kan lubbuu Haile Sillaasee oolche. Namichillee booda naanna'ee dargiin ajjeeste. Rashanan. Hoogganoonni kun maaf du'an? Argitee waan hubachuu dadhabne keessaa tokko qabsoon Oromoo kwaalitii gatii hoogganaa. Gatii kabaja hoogganaati xiqqoo nu jalaa hir'atte. Maaliif akka hoogganni isin barsiisneef godhee isin agarsiisneef daftee ajjeesta. Booda Ma'iisoon keessaa yoo laalte Haayilee Fidaanfaa haa guddatu saaxinnattus naashinaalizimii Oromoo calaqqisaa ture qubee irratti hojjechaa ture. Nama akkasii keessa jibbaan dhaqanii galaafatanii. Achi immoo gaafa ABO'n jalqabu warra akka Baaroo Tumsaa inni kan ofiisaa danda'e haa ta'u diinni ajjeeseen waan biraa garuu liidarii dhabne. Liidarii guddaa kan silaa maappii kana dizaayin godhee qabsoo kana dizaayin godhee dafee fiixaan nuu baasu dhabne. Yeroo karaa Sumaalee irra deeman sana Aboomaa Mitikkuu nama 7 achitti kan du'e ijoollee qaroo kan ammallee dizaayin godhanii maappii qabsoo kana baasanii yeroo xiqqootti bilisa baasuu danda'an. Liideriyoonni keenya dafaniiti attaak ta'u. Dafaniiti dhamu. Dafaniiti ajjeefamu. Liidarii gaafan siin jedhu poolitikaa duwwaa miti beektaa. Haacaalummaa ajjeefamu. Ijaama qaama Minilik dha'e. Hundi keenya arrabsaa oolla Minilikiin. Maaf ajjeesan Haacaaluu maaliifi jechisaa leadership quality agarsiisa. Nama kaasa biyya kaasa. Kanaaf ajjeesan kanaaf galaafatanii bara. Maaliifi ajandaa isaanii isaan Minilikiif qopheessan nurra kaa'uu sistema sirna Minilik nurra kaa'uu barbaadan sana jalaa tuuffate. Busheesse jalaa. Daaraa godhe. Dhoqqee godhe. Hareerra taa'ee dhufe gaafa jedhu sammuun isaanii kana fudhachuu hin dandeenye kotokkotanii ajjeessaniif warreen haftanyaa. Liideriidha Haacaaluun amma isaatti akkaataa isaatti hambil ta'ee ani hin beekuuf haa jedhu malee liideriidha. Liideriin karaa poolitikaa duwwaa miti karaa adda addaa warri artistootni biraan maaf ajjeefaman 1990 keessaa jalqabanii nama kaasta liiderii ta'uu ta'e dafaniitis simuru.
har'a warra mana hidhaa jiru maal badiin isaanii mee ol gaafadhu. An Oromoo iyyuu miti mee faranjii numti tokko dhufee maal jedhee haa gaafatu maal jedhu. Kan ji'a waggaa tokko sababa tokko totti ni min hiite. Har'a sababa maaliif hidda? Ergii hidhamteetti sababni barbaadamaa bara. Hoogganni Oromoo qulfiidha. Hooggana keenya tikfachuu hin dandeenye. Mul'isfaa Sumaalee keessatti ottoonni ciisuu dhaqanii ajjeesanii. Maaliif hooggana? Kanaafi hooggana ajjeesuun hoogganoota har'a jiran Baqqalaa faa, Abdii Raggaasaa faa, Jawaar faa, liidaroota kana hunda hidhuu maaliif barbaachise? Maal wanjalli isaanii? Hooggana isuma wanjalli. Hooggana ta'uun kee gaadha. Naftanyaa, sirna naftanyaadha. Suni wanjal argite akkam goota gati. Yookiin hoogganummaa kee dhiistee isaan jala lixxee akkuma namicha sila sittime reed isaaniif informationii laatte lubbuu kee horiidhaan eenyummaa kee gurgurtee jiraachuudha. Onneen Oromoon liidara kan jedhamu kana gochuuf hin danda'u. Kanaafuu liidara ta'e argite dhugaaf dhaabbata. Liidara ta'uun dogoggoru jechaa miti bara. Liidaroonni ijaa hojjetanii baay'ee dogoggoru yuuti. Baay'ee dogoggoru. Warran hojjenne caalaa dogoggoru of course. Namni hojjenne waan hojjettu jiru teessee maal dogoggorta? Taa'umsa keetu dogoggora hundaa oliiti. Isaan kun otoo hojjetanii dogoggoru. Kanarraa rakkoo hin qabnu nuti. Walirraa rakkoo hin qabnu. Dogoggora walitti himna. Hamminni hin jirtu taanaan, ajandaan hin jirtu taanaan dogoggora kee qajeeshitee itti fufta. Liidarri akkanadha. Kanaafi qabsoon dhumti guddaan kan naftanyaan baree nuti immoo barre tokko liidaroota keenya dhattaak godhu nuti immoo liidara keenya tiksuun hin dandeenye liidaroota keenyaaf hoogganoota keenya fi to'achuu akka balaan isaan irra hin buune gochuu baay'ee dadhabbii guddaa jira karaa kanaan jedha waan hin gaaffii kee sii deebisanatti fakkaata. Gaariidha siruma gaaffii taanutti otoo hin darbin waanuma asiin kaaftanitti mee waa tokko kaasa. Muummichi ministeeraa kun yeroo aangootti dhufe waa'ee nama hidhuun kaasee hiinee sababa ittiin barbaannu kan jedhu tokko ture. Nama ajjeesuun sodaatummaadha jedhee jechoota sirumaa ciccimmaa tokkotti fayyadame. Miidiyaa hin cufnu filannoo sobaan adeemsifnu kan jedhudha. Garuu har'aa wanti sun dhugaadhumatti mul'ataa jira. Yeroo gara jalqabaatti warra jeneraalota amma tokko meeteeg wajjin warra TPLF qabee jedhee dura waan hundumaa qoranneeti jedhe. Garuu booda kana sun hin jiru. Sirni kun Oromoo irratti waan xiyyeeffate fakkaata jedhanii warra qeeqantu jira. Senoo maal jettu? Sirna kana nagaa dubbatee maal godhee ammas seenaa keessaa baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu seenaan empaayeraa Room fakkeenya baay'ee nama alaatti baay'ees turteetti Julius Caesar baay'een keenya akka seenaatti dubbisnee irra barannee irras xiqqoo Julius Caesaritti gaafa fincilli ka'ee isa ajjeesan ilma obboleettii isaatu fincila kana keessa jira. Ilma obboleettii isaa kuni Brutus jedhama. Brutus dhaqeetii warra fincila wajjiniin eessuma isaa galagashuuf ajjeesuuf dhaqe. Madaa'ee Julius Caesar achi ciiseeti ol jedhee ilaalee etu Brutus jedhe. Etu Brutus atis moo Brutus jedhe. Atillee moo Brutus jedhe. Kuni his last word otoo du'in kana jedhe. Waa'ee kana Shakespeare iyyuu katabeera by the way. Julius Caesar kan jedhu keessatti. Har'a maaliifin kana sii kaase isa kaan naa dhiisi. Isa kaan naa dhiisi. Otoon Lammaa Magarsaa ta'e maalin jedha? Atis moo Abiyyiin jedhaan? Atis moo Abiyyiin jedhaan? Namni achi ga'e Lammaan maal jedhe? Abiyyi hamma du'aatti waan gargar nu baasu hin jiru jedhe. Du'a dhiisii waggaayyuun eegne inni kun immoo. Kanaafi kan keenya
politikaadhas jennee fudhanna. Naftanyaa attitude mentalitiin sun kan turedha beekna sana sirna sana akkuma sanaatti fudhanaaf kan si ajaa'ibsiisu kanumti amanuun sirra hin jirre warra akkasii ganudha. An keessi koo kana baay'eetti na'a. Kanaafi muummichi ministeeraa har'aa kan hiriyaasaa addana barcumarraa ka'ee kottas taa'e jedhanaaf kan galata hin qabne kan galagashee qottootti ergu ana Oromoodhaaf Oromummaa dhumsisaayuu takka tokko namni shakkaa but I don't care Oromoodhaa jennu kan sammuunsaa akka naftanyaatti yaadu akkasitti ergin fudhadhee booddee inni jedhu inni kaannaan ajaa'ibsiisu jechaa kooti. Mee qabsoon Oromoo keessattuu karaa leadership yookiin karaa hooggansaatiin waan keessa darbee ajjeechaa fi dararaa adda addaa ibsitaniirtu. Garuu booda dhiyeenya kanatti kan baay'inaan keessattuu OPDOs haa ta'u, ODPs haa ta'u, ammoo Biltsiginnaas haa ta'u kan jedhanii nakki qabsoo kanaa kanas hin ga'ee nuyi jijjiirama kanas abbaan nuyi Oromiyaadhumaa kan mirkaneesse nuyi kan jedhudha. Mee warra akkas kanaaf yaada kanarratti yaada maaliif qabdu? Eessaa geenye eessaa kaanee eessa geenye kan jennu sachuun keessatti akka ilaaltan barbaadan. Eessaa geenye eessaa kaanee eessa geenyeen as geenye sana sila si himeera. Gaaffii bareedduudha eessaa kaaneen kuni. Afaan Amaaraatiin cuheteen qabmuun jette har'a OPDO'n ka'anii nuti as kisiin ga'ee kan nuti qabsoo kana waggaa 27 dhaabbatee TPLF gaafa Oromiyaa seentu bar afaan Oromoon beekan karaan beekan naman beekan tulluun beekan akkamitti biyya qabatu eenyu kan harka qabee ija ta'ee fidee biyya sana keessa galche eenyu wallaallaa kana OPDO dha miti. OPDO'n karaa agarsiiste biyya sana keessa agarsiiste illee otoo deebitee baatee waan biraa. Achi taa'anii waggaa 27 harka mirgaa ta'anii kan wayyaanee Tigreef bakka isaan hin jirrettillee itti gaafatamaa wayyaanee ta'anii mootummaa booda itti galagalan kana utubanii waggaa 27 waan wayyaaneen nurra geessiste sana hunda kan nurra geessise kanaan dura baay'ee kaafnee haasofne irraa akka gantuuttis akka baandaattis OPDO'dha. Har'a jijjiirama nutu asiin gayaddanaan fidee yaa namoonni achi keessaa dammaqanii galagalanii Tigreerratti dammaqanii jibbaa agarsiisanii lola qabsoo Oromoo keessa seenan jiru. Garuu jarri sun warra har'a iddee aangoo sana fudhatee deebisee saba keenya ajjeesaa jiru. Biyya keenya gubaa jiru miti. Isaan aangoo isaaniif lolanii aangoo isaanii kunoo naftanyaatti kennanii naftanyaa wajjin biyya keenya gidirsaa jiru. Akkamiin as geenyee isheen jettu I think waan sadii ta'e waggoota lamaan darban kana keessatti. Waan sadii ta'an kuni otoo walii galanii waan lakkaa'aman miti. Waanuma seenaan fidee fudhannee bira dabarrudha. Garuu sadanuu waliin galan. Jarri kun sadan maali? Tokko ABO biyya gala. Kuni amma waggaa lama taateeti xiqqoo akka irraanfachuu ta'a malee namni dubbiin kun hammam guddaa akka ta'e arguudhaaf gaafa ABO biyya galee wajjin galeen illee biyya sana saba achi dhaabbatee ABO simate sana sama ijoollee laqqabtee kaatee miilaan finfinnee dhufte sana fardeen galagalanii dhaqanii
booleedhaa amma addabaabaayii sanaatti simachuuf deeman sana. Saba sana saba warri naftanyaa akka namni dhufee abaa'uu hin simanne karaa jalaa cufanii ijoolleen madooftee duuteetti bar. Sana keessa didanii cabsan. Nan beekan fira koo kan karaa fagoo guulallee otoo lixiin karaa fagoo karaan jalaa cufamnaan miillaan dhufanii addabaabaayii sana gaafa ga'an miilli in dhiiga ture ija kootiin hin arge miilla dhiigu. Sana gaafa hubattu poontiin kun jalqabaa kun waan guddaa akka ta'e argita. ABO'n biyya galuunsaa ABO duwwaa miti gatti naa dabalee aktiivistootas warra kaanis kanatti gamaatti uddeellatamee ABO'n biyyatti gaafa galu warri simatan garaa malee simatan bagga dhuftan jedhanii gadi hin baane kan dhaqee simate Taakkalaa Uumaati innuu namni dhibnaan maal abbaa ishee jedhee dhaqee jagnummaa sanaaf galata qaba. Garuu kan eegame kan itti himame Piraayim Ministeeriinuu irbaata isin afeeraa gaafas galgalaa bakka bultan isinii qophaa'eeraa akkas jedhamee itti himame maaliif wajjin hin deemin an beeka kana aerooppilaanii sana keessa ture bara. Yaa irbaata utuma eegnu irbaanni dhuftu achuma bakka qubannetti lillitti nyaanne irbaata keenya namni gadi ba'ee simatee sana booddees hin jiru. Inni lammaffaa amantii biyyaa Abiyyi argate tiim lammaan yeroo sana argate kan akka laayootti hin ilaaltu. Isa biyyaa national trust maalitti hin fakkeessa seete amma ani yoon jumaan si jaalladhu cheekii qullaan sii kenna. Situ waan barbaadde irratti katabattee baankii keetti gashatta akkas ta'e qabsoon biyya sanaa. Cheekii qullaa laateef biyyi Itoophiyaa. Hundi keenya laanne jechaa miti bara. Ani am proud warra janana lalakkisaa sirna haa dhaabnu nama miti warra jedhe keessaa tokko baay'een keenya akkas jechaa turre. Waan hubachaa turretu baay'ee waan muuxannoo keenya keessa jiru baay'ee ija arginuuf lakkisaa otoo jennu humni overwhelm nu godhe. So national trust blank check cheekii qullaa laataniif amma muummichi ministeeraa cheekii qullaa sana irratti waan barbaadu katabachaa jira. Waan barbaadu godhachaa jira. Baankiillee gashachaa jira. Haala deebitee galagaltee cheekii kun haa deebisii yoo jette hin dide. Cheekiin hin deebi'u seera ikoonomiiti. Gabaabsee kanatti uddeellatamee waan dhufe namni wayyaaneen kufuu ishee arge malee isa deebi'u nagarra. Argitee. Guubuma kun duraanis ta'eera yeroo dargi yeroo Haile Sillaasees ta'eera. Namni kuffisuu fi mirqanaa isa deebi'uuf irraa galagalaayitee hojii isaatti deebi'a. Amma kun akka hin taanee fi bari qabsoon ammaa jiru kun akkasuma hin taaneef irraan galagaleena. ABO mi'a galee naashinaal tirastii sanaa fi waliin hin deeman jarri kun isa sadaffaan sitti himaa. Inni sadaffaa dhiibbaa Oromoon haa hiikkatu irratti shira ta'uu isaati namni hin barre. Shira nafxanyaa ture sun. Oromoon baay'een illee goomee wajjiniin maal qaba yoo hiikkatanii dhagaatiin qabsoofnaa jedha. Laal warri ABO'n haa galu jenne nutti wabboonni hiikkatuu jenne. Abdiin guddaan light at the end of the tunnel jedhama. Wabboon akkan diigamne humna baay'eet irratti hojjechaa ture by the way. Waggaa 20-30 araara baay'ee godhamaa ture. Didne ammallee didaa jirra. So dhiibbaan Oromoon hiikkachuu qabaan sun eessarraa dhufa? Isaan naftanyoonni ajandaa qabu sitti meera. Yoo Oromoon hiikkate isaan qawween isaanii tuqamee hin beeku. Warri Tigree qawween isaanii dhiisiiti ittuu har'a humna caalaa godhachaa dhufaniiru, humna caalaa hidhataniiru.
warri kibbaa harcaaniiru yeroo sana faca'aniiru. Humni guddaan biyya sana keessa jiran sadi Tigree, Amaaraa fi Oromoo. Achi keessaa xiyyeeffatanii itti duulan akka Oromoon hiikkatu. Hin hiikkanne illee durumaanuu qawwee irraa fuutee itti wayyaaneen dargiin Oromoo duwwaa irraa otoo warra kaan hin tuqiin. Imbaalaansiin kun otoo jiruuti haadhuma isaa harka qullaa nuti moofi bara. Sumama godhan kana godhuufi. Kuni ta'ee kuni immediately maal fidee sabni Oromoo illee bira dhaabbatee waabummaa fi hiikkatti ijaarsoliin maa hiikkachuu maaltu fideedha. Oromoon gowwoomee garaa qulqulluutiin dhaqee maal qaba yoo hiikkatanii. Jara kana sadan waboon biyya galee National Trust amantiin tiim lammaadhaaf hunda keenya gara overwhelm nu godhe dhiibbaan immoo Oromoo hiikkachiisu dhufe. Kun sadan walitti yoo fidde akkamiin as geenye ishee jettu gaaffii keessii deebisti. Gaariidha. Kanaan as geenye yeroo ammaa kanatti warri aangorra jiru warri biltsiginnaa kuni keessattuu adda bilisummaa Oromoo haa ta'u, KFO haa ta'u, aktivistoota sabboontota Oromoo TPLF wajjin hojjetu. TPLF immoo warra biyya nyaatee ture isaan wajjin hojjetu jedhaniiti yeroo baay'ee yeroo dubbatan yeroo barreessantu dhaga'ama. Waan kana yeroo dhageessan sin maal jettu? Laal Haacaaluun akka bareedaatti kaa'e kana interview isa dhuma argitee ta'e gumaa qabna warra wayyaanee TPLF wajjin. Gumaa qabna dhiiga Oromoo dhangala'ee kafaalee fayyadadha. Miila isa madeessanii gaafa muran immoo isa nagaa muraniiti booda immoo isa dhukkubsate muranii miila nama malee hambisan. Warra ajjeesan an gurbaa lafa keessatti biyya Maqaleetti Tigreetti hidhamee dhiyoo kan interview laate tokko faan dhagaa. Gumaa walirraa qabna. Gumaa salphaatti hin irraanfatamne salphi irraanfachuun innis nurra hin jiru irra hin jiru. Garuu waa'ee gumaa koo kanaa waa'ee aariin ani kuufadheeru wayyaanee irraa qabu OPDO natti himamti. Mirguma hin qaban. Maaliif? Isaanuu keessa turan. Isaanuu keessa turan. Har'as kan waliin hojjetu isaan. Kan baajata ramadu isaan. Kan Maqaleedhaa gaafa mootummaan dhufee filatu dhaqee fuudhee simatu booleetti isaan. Kan qabeenya TPLF Finfinnee keessa fooqii sana hunda eeguuf isaan. Maaliif natti anammayyuu namicha maddaa'e. Anammayyuu nama ijoolleen irraa duute jechaan ijoolleen Oromoon meeqaaf meeqa irraa duute ammallee gumaa sana hin qaba. Anuu jira sana dubbachuudhaaf. Anatu jira. Kana jechaan ABO'n dhaqee yookiin KFO'n wayyaanee wajjin hin dubbata jechaa komitiin. Hin dubbatu dubbachuun irra hin jiru gumaan jira. Akkatti gumaa walirraa baasan Haacaaluun lafa kaa'eera. Sana nutu haasa'a. Amma asirratti amma kan akka kaffaaluu miila muruun jira, nama biraa kolaasuun jira, kaan ajjeesuun jira. Nuti sana keessa hin jirru TPLFtu yeroo sana akkas godhe malee kan jedhu kaasu yeroo baay'ee. Mee akkan kana amanuuf warruma Finfinnee jira wanjalanyooti tokko nama tokko lama sadii miti bara. Warra Oromoo torchor godhe sana kan kaffaleellee asuma jira nan argaa jedhe interview baay'ee argana bara asuma jiru. Warri wajjeesaa ture, warri torcha nu reebaa ture asuma jiru. Finfinneedhuma jiru. Warri lafa qotee bulaarraa fudhatee saamee fooqii maal fakkaatu ijaarratee asuma jiru.
qotee bulaa doolara 2,000 kennee miliyoonii 20 jetti gurguree walakkaa isaarratti fooqii ijaarrate jira asuma jiru. Yeroo tokko mee lafaa seera malee Oromoo qotee bulaarraa fudhatamee naa ergaa jedheen Feesbuukii korra kaa'e. Nama 4-5tu iccitiidhaan dokumentii baay'ee naa erge an duukaa bu'uudhaaf humna hin qabu. As taa'ee jechaa kooti. Mee lafootuma sana kunoo kuni qotee bulaa kanarraa fuudhamee jedhanii haa deebisan. Mee warra ajjeesa sana wanjala nama ajjeeste taanaan wanjala miilarraa murteetta wanjala nama tokko qabanii mana hidhaa keekaa maaliif hooggana Oromoo hidhu nama balleessine hidhu warra balleesse sana hidhuu dhiisaniitti isaa wajjin immoo qunnaminaa siin jedhu. Annan qunnama jechaa koo miti fedhiin qabu qunnamtiidhaaf gumaan qaba jararraa maal sodaatani maaliif warri TPLF pirezidaantii mikiteel pirezidaantii eenyu maqaan Tigraay eenyu maqaan isaa Dabratsiyoon yeroo tokko interviyuu isaan arge haa ba'u yoo jettan haa ba'u investigeetaatu wanjalloo jetame hundi nutu kun reeffanna baay'ee isaa barreeffarraa jedhe. Yoo barbaadde kana nan qaba reekardi godheera seefii godhadheera. Gadaa ba'u jedhe abii karaa mirgaa taa'a. Dammaqeen ittaanee taa'a abiyyi ittaanee muftaamoon jedhamti ishee taa'a. Steejiirra taa'u. Haa ba'u wanjala hojjettaniitti wanuun jettan haa ba'u kunoo har'a gadaa baaf nunnu gadi bayaa argamu jedhe. Har'a Oromoon tokko TPLF wajjiniin ijoollee keenya warra hiitan ammallee kan hin gadhiifamne jira bar kan shakkamu. Namoota keenyan warra kana dhiigan madaa ammallee isa takka waalan hin beeknu. Goota keenyadha. Yoon dhaqee an mee jara kana eessa jiru nu gadhiisa yoon jedhillee akkaataa itti gumaan baatullee achirraan jalqabamuu danda'a. Afaan nu cufaniiti ofii isaanii immoo wajjin haasa'u bajeta laatuu fi nuti keessan turre ergi keessan turre maaliif amma jara wanjalanyoota kana fuudhaniinidhaan warra Maqalee jiran ayyee waliigallee irraa fagoo humna hin qabani. Rakkoon tokkoyyuu tokko beektaa kana amanuu dadhaban. Maqalee deemuuf humna hin qaban. Humna bari fedhii miti. Fedhiinis hin jirtu, humnis hin jirtu. Maqalee dhaqanii Geetaachoo Saffaa qabuudhaaf humna hin qaban. Mootummaan Tigraay mootummaa keessatti jirudha. Sila maal siin jedhee mootummaan Itoophiyaa otoo jiru waboon akkamitti humni lama mootummaa tokko keessatti hidhataa nuun jedhan. Maal Tigraay immoo hidhachuu duwwaa miti bari mootummaatu mootummaa keessa jira. Isaanii maaf dhaqanii hiikkadhaan jedhan. Maaliif isa lafa yeroon ani barataa ture Walqaayit inni jedhamu lafti Westiin amma North Gondar kuni Bageemdir keessa ture. Tigraayitu waggaa 27 amma waggaa 29 ta'e isa dura fudhate. Bageemdir irraa fudhate. Maa sanan deebisiisan laftoo kan isaaniin turre. Kun baraa guddanne bari. Kiflaagarii Itoophiyaa maappiirraa barachaa guddanne. Nan yaadadha. Kan anatu nan yaadadha. Lafti kan isaanii miti humnaa fudhatanii humnaa maan deebifne. Gaariidha. Amma gara tokko sodaatu jira gara tokko sodaatu hin jirredha kan isin jettani. Meegaa amma bifa kanaan has geenye amma immoo fulbaana keessa jirra dhiyeenyatti mootummaan yeroo tarmiinsaan dhumaa kan jedhutu jira. Biyya biraattis egaa biyya filannoon keessatti adeemsuuf keessa jirtu.
Isamma kana mee attamitti ilaaltu yeroon mootummaa hin dhumaa jedha mootummaan garuu ittan fufa jedha. Mana murtii fa'aa amma ayyama kennanii warra hidhaman kana ilaaluun hin jiru. Kana yeroo ilaaltan maal jettu gabaabsati. Termii maaliitu dhuma? Termii maaliitu mootummaa isa kamtu filameeti? Termii inni isa kamtu dhuma? Mootummaan kuni filamee achi hin jiru. Seeraan sabni biyyi bahee kan filee achisa kaa'e miti. Durumaanuu seera maleedha jira amman ana argutti. Amma takka seera sanan qajeesha jettee haadhuma isaa xaaxaan barbaachisna keessa seenuun hin barbaachisu. Meesuma dhufee achi taa'u kana akka waan seera qabeessaatti haa ilaallu. Hamma jijjiiramni dhufee waan sabni keenya aangoo saba harka isaatti gashatutti kan jedhu ture. Qalbiin ture. Silaa qalbiidhaan yaaddee national interest akka nagaan biyyatti bu'uuf sensible kan ta'e waan akkasii yaadda sila. Garuu electionii sana fuudhanii dabarsanii kan si ajaa'ibsiisu electionii dhumti sun immoo Tigraay keessatti godhamaa jira. Kun maal sitti agarsiisa? Electioniin godhamuu danda'a ture jedhani Tigraay dimokiraatikii taate jechaa koo miti. Garuu electionii godhamuu danda'a ture jecha kana fudhachuu qabna. Kunoo kanuma nutti agarsiisani. Minimum kana fudhanni. Kanaafi electioniin sun kan darbe aangoo quxuuxachuu gudunfachuudhaafi. Kanaafi baay'uu korbaa kiruuk jaallannes jibbines isaan itti fufuudha barbaadu. Muggutiin inni achitti seera moo seeraa ala ta'aa mootummaan kun jedhu anaaf lammaffaadha. Inni tokkoffaan kan inni irratti xiyyeeffate Oromoon humna isaa jabeeffatee of bushuudhaaf lole aangoo saba isaa kabachiisuudhaaf kan irratti xiyyeeffachuu qabu. Malee abdii har'aa abdii kutachuun nurra jira jechaa koo miti. Abdii sanarra teenyee mootummaan kun aangoo gadhiisaa filannoo gaggeessaa kan jedhuani illuuzinii akkasii hin qabu. Mataa koo keessa hin jiru. Kan mataa koo keessa jiru yeroo hunda akka humna arganne humna keenyaan akkuma amma Tigraay godhaa jirtu kana ani Tigraay faarsaan jira dimokiraatikii jechaa koo miti. Yoo wanti nu gargaare waboonis jabaattee dhaabbileen poolitikaa jabaatanii nutillee sabni keenya of utubee humna ta'ee waan barbaachisu humnaan fudhata. Yoo ati humnaan fudhachuu dandeessu warri kaanillee dhufanii tolallee si laatu ta'aa beektaa sodaatanii ija humna qabdu. Achi dhaga'uu qabna. Sanaa achi falli hin jiru jedheen amana. Egaa Oromoon akka humna horatu yookiin Oromoo humneessuudhaaf immoo gaheen hayyootaa murteessaadha kan jedhutu jira. Hayyoonni keenya yeroo ammaa kana maal hojjetaa jiru jedhanii gaafatu uummanni yeroo baay'ee. Si warra hayyootaa maal hojjetaa jirtu? Amma sinirraa eegamus hojjetaa jirtu gaafii uummataati kun. Amma nurraa eegamullee hojjechaa hin jirru. Namoonni baay'ee xiqqoon baay'ee hojjechaa jiru. Baay'een keenya baay'ee miti xiqqoo hojjechaa hin jirru. Takka keessumaa beektonni akka daraaraa masqalaati beektaa yoo haalli bareedu dhufaniiti si bareechu yoo haalli immoo xiqqoo duumessooftu immoo sirraa galagalu garuu waan inni itti boonu tokko lakkoofsi haa xinnaatu iyyuu malee kan gaafa qorru wajjin qorru gaafa aduu saafaa ta'u wajjin gubatee oliif gadi qilleensa toon laaliin qabsoo kanatti cichee kan duukaa deeman hayyoonni jiru amma baay'achaa jiru lakkoofsi isaanii critical mass isa jennu sana caaleera gitana qabsoo kana gargaaruudhaaf caalatti gargaaruudhaaf danda'u jedheen abdii godhadha. Qoonni beektonni fi hayyoonni qaban yaada laachuudha, dammaqsuudha, beeksisuudha, shira jiru agarsiisuudha. Keessumaa haala Itoophiyaa keessatti
nafxanyaan nu keessatti akka gaariitti waan diriiree jiruuf amma fakkeenyaa fi Shaashamanneetti nama baay'ee du'ee jedhan erga Hacaaluun du'ee booddee nama baay'ee ajjeefameedhaan kan du'e staatistiksii kan agarsiisu Oromoo caalaa du'e isaan garuu Amaarri dhumeedhaan otoo charchiin hin gubatin charchiin masgiida Hojjam keessaa masgiida meeqa fixanii addanaa immoo charchi tokko otoo hin gubatin charchiin gubatee jechaa turan sharri akkasii saaxilamuu irratti waan akkasii irratti hojjetaa yoo danda'ame of course qarshiidhaan gargaaraa humnaan gargaaruun baay'ee barbaachisaadha istiraateejii isan sila qabsoodhaaf maappii hojjechuun arkitekti hojjechuun karaa baasu agarsiisuun waan guddaadha sammuun tokko baay'ee yaadee waan guddaa fiduu danda'u 2 3 4 5 20 gaafa ta'an yaada gurguddaa fiduu danda'u suni amma dhugaa dubbachuuf waggoota 2-3 darban kana keessatti isan duraan waggaa 30 arge caalaa baay'ee na gammachiisaa jira haalli utubamaa dhufaa jira baay'ee gargaarsi jajjabaachaa dhufa amma fakkeenyaaf karaan hundi Finfinneedhaa kan bahu kan nagaadhaan cufamu peacefullyidha kun beektaa karaa cufuun peacefully naman tuqxu suni yaada gaarii otuu ta'uu hojjetuu otuu ta'uu danda'u amma immoo karaa malli gara biraan ani firooma keenya jabeessuu qabna kan jedhee yaadu tokko immoo Afaar wajjin keessumaa warra kaan caalaa warra kaan hin dhiisne jechaa koomiti Afaar strategic lafa ta'edha qabu strategic import exportiin ta'u hundi Itoophiyaa keessaa kan baaburaan dhufu Afaar keessa darbaa Afaar baay'ee nutti siquu aadaa isaaniitiin quunnamtii ollaadhaa kanaafi karaa nagaa inni lolamu kun yoo saboota warra kaanis ammate Afaar duwwaa miti kan Afaar istiraatejii kanaan arge jechaa kooti malee warri kaan istiraatejii haala adda addaa jira. Isuma malli tokko argamte sanadha irra deddeebinee risaayikil gochuun already sun banameera waggaa 2 darbe keessatti mootummaan suni qeerroo qabachuu irrattidha goomsuu irratti baay'ee hojjete. Kanaaf ati qeerroo tokko asitti uume yoo jettu infiltrees godhu horiidhaan ijoolleen saaxilamtii ijoolleen du'uu dandeessi. Kanaaf istiraatiijiin keenya hayyoonni keenya beektonni keenya istiraatiijiilee jijjiiruu danda'u mala jijjiiruu danda'u kana irratti nu gargaaruu danda'uun jedha. Gaariidha gaa Profeesar Asfaw Bayyana har'aa fi gaaffiif deebii qopheessine kanumaan hin xumura yeroo biraa immoo walitti deebina hayyoota keenya biraas akkasumatti affirree haala Oromoo fi Oromiyaa irratti mari'achiifna kanarraaf waan dhuftaniif hedduu galatoomaan jedha. Anillee baay'ee galatoomaa OMN atis bubbulteetta ergi deebitee garuu har'allee irra deebi'ee baga nagaan galteen siin jedha maaltu beeka otoo achi turteetta ta'e si qabataniiru ta'e nuti har'as egaa booda jennee haga dhiifamu jennee pilaakkaatii qabanna turre garuu baga bilisoomtee achi keessaa baga baatee galatoomiin jedha. Hedduu galatoomaa Profeesar Asfaw Bayyana egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya turtii Profeesar Asfaw Bayyana wajjin goone kanarraa kanuma egaa akkuma duraan ibsee Profeesar Asfaw Bayyana San Diego Government University barsiisadha. Akkasumas boordii OMN warra jalqabaa keessaa tokko dargaggummaa isaanii eegalee qabsoo Oromiyaa keessatti shoora guddaa warra taphatanidha. Yeroo biraa immoo hayyoota Oromoo biroota qabannee isinii dhiyaanna Dajanee Guutamaatii gama teeknikaatiin Maaddii Juneeddii ture sagantaa biraa walitti deebina nagaan nu tura.